yaa diinota keenya Oromoon bilchuu duwwaa osoo hin ta'in ijaaruu waan beekuuf yeroo gabaabaa keessatti Oromoon akkuma kaleessa falaasama gadaa addunyaaf kennetti falaasama haaraa Afrikaaf addunyaaf karaa saayinsawaa ta'een kennee akka isinitti agarsiisu waadaa isinii galuu barbaada. Falaasamni haaraa dhaabbanni keenya ummanni keenya waliin ta'ee addunyaaf gumaachu kun furmaata rakkoo Afrikaa keessatti qunnamaa jiruuf furmaata guddaa akka ta'u shakkii tokkoyyuu hin qabnu. Akkuma kaleessa Itoophiyaa ni ijaarra sabaaf sablammii waliin jaalalaaf wal kabajaan waliin jiraanna waliin taanee gaanfa Afrikaaf Afrikaa ni ijaarra kanarraa humni nu dhaabuu danda'u tokkoyyuu hin jiru. Dhukaasa waraana jechaan miti kan beennu gochaan beenna akkatti waraanamus waan beennuuf waraana miidiyaa waraana dirree waraanatti gaggeeffamu waraana beekumsaan gaggeeffamu waraana dinagdeen gaggeeffamu gama hundaan qophaa'aa waan taaneef diinonni keenya lama sadii yaaduu qabdu isin jechuu barbaanna.